isaan ibsachuu irratti kan durii irra caalaa miidhaan hammaataan akka isaan irratti raawwatamaa jirus dubbatu. Yaaduma waltajjii irratti ati dubbattu waltajjiin ati miseensa ati bineensa waltajjii alan hojjetaa mootummaa ture nam waltajjiin galu waltajjii miseensaati jedhama. Kana hawaasaa ammoo galtu ala kana hawaasaa galtee hojjettoonni mootummaa ba'a jedhamte ala waltajjii hojjetaa mootummaa galtee waltajjii miseensaati jedhamte. Kamtu miseensa kamtu bineensa yaada kee waltajjii itti ibsattu hin qabdu kanadha jechuudha. Hojjetteellee hojuma biraatu hojjettee jiraachuudhaan dandeessu. Sababni isaa ati ilaalcha mootummaa dhaaba ODP jedhamu kanaan ala qabda taanaan biyyattii kana keessa jiraachuudhaan hin dandeessu. Amma namni na ajaa'iba biyya biraatti ani Oromoodha abbaa biyyaatti dheelaa sa'u. Amma il Oromummaan ko abbaan biyyummaa biyya kooti jedhee kan keessa taa'uu danda'u biyya sanatti jechuudha yoon ODP ta'e duwwaa. Ati deeggaraa ODP taanaan gaarantii qabda. Kanaan ala faallaa jirta taanaan garuu abjuu kee keessaan ala lafti jarri hin galle jiru. Barandaa kee jala qaamati hin beeknetu bulaa ganama lakaatu faana nama meeqaachi jala argita. Jireenyuma hawaasummaattu xiinsammuu namni sitti dhiyaachuudhaan danda'u. Maaf namni si duuka oolee hin qoratama maal jedhenni maal nyaate eessa oolee maal dubbate nama sitti duulchu jechuudha. Akka nama tokkooti jiraachuu hin dandeessu. Ati beekaa taate jechuudha. Mootummaan kun yoo dhuguma qaama mootummaa uummata Oromoo bulchu yoo ta'e Oromoodha yoo ta'e Oromoodhaaf hin hojjeta yoo ta'e Oromoon mirga qabaatee akka jiraatuuf tumsa guddaa gochuu qaba. Haala amma jiru haala sirna nafxanyaa waggaa 150 sirnoota duraan darbaniin kan hogganamaa jirudha malee sirna Oromoon ittiin bulu miti. Sirna walqixxummaa miti. Amma sirna nafxanyaatiin kan nuti bulaa jirru. Sigalee isa kanaaf iyyuu mootummaan haala amma jirurraa qalbeeffatee as hin deebi'u taanaan wal fudhatee qilee lixuu deemaaf jira jechuudha. Rakkoo sabaas hin qabnu. Jibbaa sabaan qaban afaan shan ja'a afaan nan dubbadha. Afaan Tigree dabalee Sumaalee nan dubbadha. Ala sootee jechuudha. Rakkoo sanaa hin qabnu. Jarri maal nurratti godhu qaama barbaadan nurratti ijaaraniitiyyuu maqaa nu xureessu. Hojjettee nyaachuu hin dandeessu. Dhuunfumaanuu qansaraa jechuudha. Maal ta'uudha dirqama biyya kana keessa jiraachuudhaaf ati miseensa ODP ta'uudhumaa qabda. Ati ODP hin taane taanaan garuu jiraachuu hin dandeessu. Rakkoo ilaalcha addaa jararraa qabdu jechuudha. Garuu Oromoon gara balleessa Oromoo keessa Islaamaaf Kiristaanni wajjiniin ta'a sababa biraa wajjin hammachaa nuti wajjiniin jiraanna wajji walirraa godhanne jedhama. Isa sababa biraatiif abukaatummaa dhaabbatu. Ana caalaas Oromoof garuu Oromummaan koo ilaalchan siyaasa jarumarraa qabuuf duwwaa biyya koo keessa jiraachuudhaan dadhaba. Biyya kana keessa garuu Tigreen hin jiraata, Amaarri hin jiraata, sabni hin jiraanne hin jiru aanaan amma jedhu aanaa cooraa kana keessa. Garuu Oromoo taatee immoo ilaalcha ODP'n kun sirrii miti jettee kaleessa qabsoo ganama warri eegalle kun immoo mirga jiraachuu mitiiti. Mirguma achi keessa socho'uudhaa hin qabnu. Hin shakkamna bakka. Shuquqiidhaan jiraan. Yoo wanni isin shakkitanis wanti isin yaaddeftanis yoo jiraate akka qaama mootummaatti akka qaama biyya bulchaaruutti nu qoradhaa nu waamaa jenneeti ani akka kootti akka dhuunfaa kootitti gaafadheera. Qaama nageenya aanichaas ta'e bulchaa aanichaa gaafadheetiin jira. Yaa'u waan jiru hin mari'anna nuun jedhu. Garuu isuma har'a kaleessaallee mana jala na bulaan akka fakkeenyaatitti qaamni nageenyaa mana koo jala bula ragaas ittiin qaba jechuudha. Anamma mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu afaan dhadhaa godhanii dubbachuun baay'ee gaarii miti. Saba bulchin. Mana keessa ituu nariin ala aaruun gaarii miti. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa keenya akka sadarkaadhuma biyyaatti jechuudha akka sadarkaa addunyaatti waan gaarii hojjetanii jedhama. Saba kanaaf jechuudha. Uummata kanaaf jechuudha. Gadi gajjallaa kana garuu dhufanii roorroo nurra ga'u kana abbaa itti himannu abbaa dhabneera. Qaamuma itti himannu duwwaa abaluudhaa jedhanu dhaqnee mimmaanis boonyee maali jennee itti himanna. Ukkaamsaan iddoo kana keessa jiru Oromiyaan inni miidiyaa keessaaf Itoophiyaan inni miidiyaa keessaaf bilisoome kun iddoo kana maaloodha nu paaspoortii baafannee jedhannamoo argaadhuma hin jirru. Inni muummichi ministeeraa keenya gubbaadhaa biyyi keenya afaan keenya akka barbaade dubbatee isaa yaada barbaade dubbatee akkas jedhanii paarlaamaatti dubbatanu. Dubbachuu miti yaaddeettaadhaan asitti hin yaadde yaada qabdaadhaan ilaalcha akkasii waan akkasii gochuudhaaf jedhameetiyyuu giddirfamne jechuudha. Iskindir Naggaan Finfinnee funyaan isaanii jala taa'ee akka barbaade biyya abbaa qabdu irratti abbaaf godhee baala daraaf godha. Nu garuu biyyuma keenya irratti mirga jiraachuu dhabne. Eessa dhannagaa kana caala lafuma dhaqnuu dhabne. Tokko achi dhufee biyya abbaa qabdu irratti abbaa nana jedheetu geerara nimmoo biyyumatti dhalannee akaakayyuu torba itti lakkoofne asumatti dhalannee asumatti guddannee Oromummaa keenyaan qolee ol qabanne kaleessa jalqabne qabsoo. Amma garuu kunoo qaamuma jarri qabsaanuuf wallaale an biyya kanatti Oromoo taatee Oromummaa keetiin boquuruma cabsinuuf jiraachaa jirra malee an qaamuma addaan nu bulchaa jira dheetii yaada. Gara beettaba dhugaa jiru himu lafattaasuuf nu dhabne ukkaamsamnee jira. Inni gara kanaa immoo adada Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 fagaattuun dhiibbaan sirra gaaddoo kanatti. Waan tokko dubbachuu hin dandeessu. Yaada keebsachuu hin dandeessu.
namoota yaada mootummaa amma jiru kana hin deeggarre yookiin itti morman yookiin miseensa paartiilee biroo ta'an dararfamuu, hiraarfamuu, hojiirraa ari'amuu, hojii malee jiraachuu kun hima jira. Sanas immoo argaarra hawaasis immoo hanga danda'ame isaan cina dhaabbachuutti jira. Dhuguma wanti hawaasi komataa jiru. Wayita ammaas akka godinichaatti yaada kan koo qofatu fudhatama argachuu qaba kan jedhutu olaantummaa deemaa jira. Kun immoo dirree yaadaan wal mormuun wal injifachuu falaasama jedhu sana kan faallessu fakkaatas jedhu jiraattonni kunneen. Dirree diimokiraasii bal'isnaa, dirree yaadaan wal falman bal'isna jedhamee dirree yaada koo jalatu injifata, yaada koo qofatu bal'atee dirree guutuu qabaa waan jedhutu yoo adeemaa jira. Kanaaf namoonni yaada morman, ilaalcha addaa qaban rakkachuutti jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan waan kanarraa dhaabbatee yaaduu qaba. Dirree yaada bal'ise hunduma keessummeessuu akka danda'utti, yaadi kan eenyuyyuu immoo injifachuu akka danda'utti kana dhaabbatee yaaduu qaba mootummaan maleeti. Haala amma jiru kanaan yaada kan kootummoo yaada isuman jedhetu wanni jedhu kunii fi namoota paartii garaagaraa keessa jalatti hiriiranii filannoo biraa mootummaan mormuutu hin taane uummataaf filannoo biraa dhiyeessuutti jiran dhiibbaa godhurraa hir'isuu qabaa, dhiisuullee qabaa jedha. Namoonni Oromiyaa ganda gandaan qoodanii laga lagaan qoodanii bulchuuf fedhan abbalan gandummaa babal'isuutti jiran, gandummaa lafa hin jirre leellisuutti jiran. An beddilleetti hin dhaladhe malee beddellummaan dhalanne. An Oromoodha.